bitootessa 13 odeessibbo neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Daldalli biyyoota miseensa BRICS tiriliyoona tokko darbuun dhaga'ame. Daldalli biyyoota miseensa BRICS bara 2025 keessa doolaara tiriliyoona tokko ol ta'uun isaa gamtichi abdii guddina diinagdee irra darbee dhiibbaa guddaa daldala meeshaalee addunyaa irratti akka qabu agarsiiseera. Milkaa'ina kanaaf sababni guddaan daldala biyyoota gidduutti daldalamu keessaa 67 maallaqa biyyaalessaa isaaniitiin raawwachuu jalqabuu isaaniiti. Sunis sirna daldala addunyaa kanaan dura dhiibbaa warra lixaa qofa jala ture gara sirna hirmaachisaa fi haqa qabeessaatti jijjiiraa jira jedhame. Chaayinaa fi Indiyaan gama industirii fi teeknooloojii, Raashiyaa fi Biraaziil ammoo gama annisaa fi qonnaatiin gamticha dursaa jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni haaraan dabalamaa dhufuun isaanii hamma gamtichaa caalaatti jabeesseera. Rakkoo loojistikii furuuf sararoota geejjibaa haaraa fi sirni kaffaltii BRICS Bridge jedhamu hojjetamaa jira jedhame. Oduu ittaanuun Gaaboon seera guddattoonni umurii ganna 16 gadi miidiyaa hawaasaa kan fayyadamne dhorku raggaasifte. Gaaboon seerota itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun biyya Afrikaa jalqabaa taateetti. Mootummaan biyyattii ijoolleen umurii ganna 16 gadi akka miidiyaa hawaasaa irratti akkaawuntii hin bananne seeraan dhorkeera. Seerichi ijoollee haleellaa dijitaalaa odeeffannoo sobaa fi qabiyyee umurii isaaniin hin madaalle irraa ittisuuf kan dhiyaate yoo ta'u, waldaan koominikeeshinii olaanaa Gaaboon HAC dhimma kana ifoomseera. Dhaabbileen teeknooloojii fi maatiin daa'imman isaanii irratti to'annoo hin taasisne seeraan kan itti gaafataman yoo ta'u, akkaawuntiiwwan seeraan alaa atattamaan akka cufaman ni dirqisiisa. Dhaabbileen akka Feesbuukii fi TikTok komiiwwan dhiyaataniif sa'aatii 24 keessatti deebii kennuu fi sa'aatii 72 keessatti tarkaanfii fudhachuuf dirqama qabu. Tarkaanfiin Gaaboon sun biyyoota akka Awustiraaliyaa kan bara 2024 seera walfakkaataa raggaasifte, Faransaay fi Deenmaark biyyoota tarkaanfii walfakkaataa fudhataa jiran waliin kan walsimudha. Murtii kanaan Gaaboon dhaloota haaraa dhiibbaa dijitaalaa irraa ittisuuf biyyoota Afrikaatiif fakkeenya taatii jedhama. Filannoon gaariitti adeemsifameen paartiin Tiizaa injifate. Filannoo miseensota paarlaamaa taasifameen paartiin nama siyaasaa ganna 45 Piiter Agiyaariin durfamu Tiizaa paartii jedhamu teessoo 138 argachuun wayita injifatu, paartiin ministeera muummee Viktor Orbaaniin hoogganamu Fides jedhamu teessoo 55 argachuun injifatameera. Firii filannichaa booddee hoogganaan paartii filannichaan injifate Piiter Magiyaar haasaa deeggartoota isaaniif taasisaniin waan karoorsine milkeessinee jirraa, gamtoofnee sirnicha aangoorraa buufneerraa jedhan. Ministeerri muummee Viktor Orbaan michuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp turan. Biyyootni Awurooppaa dhimma Yuukireen waliin walqabatee Ameerikaa waliin erga waldiddaa seenanii bubbulee jira. Biyyootni Awurooppaa Raashiyaa irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamu barbaadu. Yuukireen Raashiyaa waliin wal waraanaa jirtus kallattii garaagaraatiin tumsu. Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif bara pirezidaantii duraanii Joo Baayiden taasifamaa ture Tiraamp erga gara aangootti dhufanii laafeera. Naatoo keessaas nan ba'a jette. Ergasii Ameerikaa fi Israa'el Iraan waliin wal waraanuu hordofee Iraan ulaa Hormuuz cufnaan Ameerikaan deeggarsa biyyoota Awurooppaa gaafatte. Biyyootni Awurooppaa duraanuu adeemsa Ameerikaatti mufatanii jiran jala callisan. Sun immoo Tiraamp garmalee dallansiise. Tiraamp dursitoota biyyoota Awurooppaa dubbii jajjabduun qoccolan. Biyyoonni Awurooppaa itti mufatan sun immoo waldhabdee Ameerikaa fi Awurooppaa ittuu hammeesse. Kun otoo kanaan jiru filannoo biyya ardii Awurooppaan gaariitti adeemsifameen ministeerri muummee Viktor Orbaan kan michuu Tiraamp ta'an garaagarummaa yaadaan injifataman. Xumura irratti eenyuyyuu na sodaachisuu hin danda'u jette Iraan. Erga Ameerikaan ulaa Hormuuz nan uggura jettee booda deebiin garaagaraa Iraan irraa dhaga'amaa jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii US fi Iraan Paakistaanitti waliigalteerra ga'uuf dhiyaatanii turanii jedhan. Garuu gama US dhimmoota irratti waliigalamu jijjiiranii jechuun dubbatan. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bagar Galiibaaf isa Ameerikaan ulaa Hormuuz nan cufa jette miidiyaa hawaasummaa X irratti barreessanii itti qoosaniiru. Gabaasa kana dura miidiyaaleen Iraan baasan irratti aangawaan kun Iraan doorsisa kamiifuu harka hin kennituu jedhan. Pirezidaant Tiraamp doonii kamuu ulaa Hormuuz seenuufis ta'e ba'uuf yaalu akka hin dabarsine waraana US'if ajaja kennaniiru. Humni galaanaa Iraan kanaaf deebii yoo kennu doonii waraanaa kamuu ulaa Hormuuzitti dhiyaate haleellaan cimaan akka isa eeggatu dhaamaniiruuf.